Poolisiin federaalaa ogeessota fayyaa 47 to'annoo jala oolchuudhaan qorachuu eegaluu ibse. Poolisiin federaalaa sochii ogeeyyiin fayyaa dhimma miindaa fi faayidaa ilaalchisuun tibbana taasisaa turan hordofee ogeeyyii fayyaa 47 to'annoo jala oolchuun qorachuu eegaluusaa ibsarra baaseen beeksise. Akka ibsa poolisiitti ogeeyyiin to'ataman kunneen gaaffii mirga ogeeyyiin fayyaa kaasan da'oo godhachuudhaan humnoota biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf hojjetan waliin ta'uudhaan lagannaa hojii seeraan alaa gaggeessuun damee fayyaa keessatti jeequmsa uumuudhaan lubbuu dhukkubsattootaa balaadhaaf saaxiluudhaan shakkaman. Shakkamtoonni kunneen gaaffii miindaa fi faayidaa ogeeyyiin fayyaa kaasan jala dhokachuun lagannaa seeraan alaa eegaluu, warri kaanis duula hojii dhaabuu akka taasisan kakaasuudhaan dhukkubsattoota du'aa fi balaadhaaf saaxilanii hokkorrii fi jeequmsi akka ka'u taasisuun shakkaman jechuudhaan poolisiin federaalaa ibse. Shakkamtoonni kunneen dhaabbilee fayyaa garaagaraa keessatti qaamolee hokkora hojii dhaabuu uuman uumuudhaan qaamolee ogeeyyii fayyaa hin taane gaa'onii adii uffisuun mooraa hospitaalaa keessa seenanii jeequmsa kakaasan godhaniiru jedhe. Dabalataan hololan taane afaarsuun adeemsa tajaajila fayyaa gufachiisu lubbuu namoota tajaajilli wal'aansaa isaan barbaachisu balaarra buusuudhaan dhaabbilee mootummaa tajaajilli wal'aansaa fi barnootaa kennamu keessatti adeemsa baruu fi barsiisuu danquus kaase. Kana malees waayillan hojii isaanii kabajuun hojii irratti argamanis doorsisaniiru jechuudhaan odeeffannoo fi ragaa irratti hundaa'uun shakkamtoota 47 to'adheen jira jechuudhaan poolisiin federaalaa beeksise. Ogeeyyiin fayyaa haala naamusni ogummaa fi seerri hin eeyyamneen lubbuu lammiilee du'aa fi balaaf saaxiluun hojii dhaabuun warreen kaanis hojii akka dhaaban kakaasuu fi doorsisaniiru jedhe. Kunis gocha yakkaa ta'uu yaadachiisuun warreen kaanis gocha kanarraa akka of qusatan hubachiisuu ibsa isaatiin eereera. Poolisiin federaalaa ogeeyyii fayyaa uummataa fi seera kabajuun tajaajila kennaa jiraniif eegumsa barbaachisaa kan godhu ta'uu mirkaneessuudhaan qaamolee jeequmsa uumuuf socho'an irratti tarkaanfii seeraa fudhatu cimsee akka itti fufus beeksise. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaatti argaman kibxata caamsaa 13 bara 2025 irraa kaasee kutaalee tajaajila murtaa'aniin alatti mormii hojii lagannaa gaggeessaa turaniiru. Ogeeyyiin mormicha kan eegalan erga gaaffiin baatii tokkoon dura ministeera fayyaa fi dhaabbilee mootummaa dhimmichi ilaallatu biratti galfatan deebiin argatiin hafeen boodadha. Mormii hojii lagannaa ogeeyyii fayyaa kana hordofees hospitaalonni fi buufataalee fayyaa hojjettoonni isaanii hojii irratti kan hin argamne yoo ta'e tarkaanfii bulchiinsaa barbaachisaa ta'e akka fudhatan akeekkachiisaatii turan. Heerri mootummaa Itoophiyaa kanneen gaaffii mirgaa qaban gareen hojjettoota murtaa'an mirga hojii dhaabuu dabalatee mormii dhageessuu akka danda'an ni labsa. Haa ta'u malee akka ogeeyyonni jedhanitti mormiin hojii dhaabuu ogeeyyii fayyaa heera mootummaatiin labsii ifa ta'e tokkollee hin qabu. Miidiyaa hawaasaa Itoophiyaa keessatti gareen mootummaa deeggaruu fi gareen mootummaadhaan falmaa jiru faarsee bulaa fi abaaree bulaa jechuudhaan maqaa walitti baasee wal falmuu irratti argama. Dhimma faarsee bulaa fi abaaree bulaa kanaan wal qabatee BBC'n Afaan Oromoo gabaasa bal'aa dhiyeesseera. Gabaasa BBC irraa arganne kanas akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Dhufaatii muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmediitiin dura odeeffannoon miidiyaa hawaasaa kanarratti qoodamuu fi seenessi bocamu hundiyyuu kan warra mootummaadhaan mormuu turan. Mootummaan garuu miidiyaalee idilee kanneen akka televezyiinii irratti qofa ibsa baasuudhaan dantaasaa eegsifachuudhaaf carraaqaatii ture. Dhufaatii muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed booda garuu haalli kun jijjiiramuudhaan qaamoleen mootummaa deeggaranis miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan qaamolee mootummaa morman irratti falmii kaasuu eegalan. Mootummaan ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmedis dirree miidiyaa hawaasaa irratti odeeffannoowwan qoodamaniif deebii kennuu qofa osoo hin taane ajandaa miidiyaa hawaasaa bocuun dantaa ofii eegsuu bifa qindaa'een socho'aatii jiru. Tibba kanas ogeeyyiin fayyaa biyyattii qabxiilee 12 irratti mootummaan deebii akka kennuuf gaafachuun mormii eegalanii wal qabatee dirree miidiyaa hawaasaa gubbaa falmii fi dulli gaggeeffamaatii jira. Siyaasa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed kan qeeqan namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed deeggartoota mootummaa miidiyaa hawaasaa irratti duuluuf gaafatama qabanitti maqaa faarsee bulaa jedhu moggaasuudhaan duula isaanii busheessaatii ture. Mormitoonni mootummaa kaanis moggaasa faarsee bulaa jedhu kana bal'inaan yoo qoodan ni mul'ata. Sirbi garee mootummaa leellisu kana busheessuus dalagameera. Faallaa kana deeggartoonni mootummaa mormitoota mootummaatiin maqaa akka goomatee bulaa, abaaree bulaa jedhu kennuudhaan qeequ. Deeggartoota mootummaa ta'uudhaan goomatee bulaa, abaaree bulaa jechuudhaan qaamolee mootummaadhaan falman abaaraa kan jiru keessaa tokko immoo Atileet Fayyisaa Leellisaati. Sochiin miidiyaa hawaasaa deeggartoota mootummaa waggoota dura mul'achaa hin jirre amma bifa qindaa'een kan gaggeeffamaa jiru caasaan raayyaa miidiyaa jedhus uumameeraa jedhama.
Akka gabaasni BBC irraa argame agarsiisutti miseensonni paartii badhaadhinaa BBC'n dubbise akkasumas hooggantoonnii fi ogeeyyiin koominikeeshinii dhaabbilee mootummaa federaalaa fi Finfinnee keessaa dalagan duulawwan feesbuukii kan gaggeeffaman miseensota raayyaa miidiyaa paartichaa fi hooggantoota aanaaleen akka ta'e ibsaniiru. Jarri kunis duula kan gaggeessan seenessi mootummaa fi paartii olaantummaa akka qabaatu gochuu irratti xiyyeeffachuun akka ta'e dubbatu. Raayyaa miidiyaa jedhamuun kan waamamanis liigii dargaggootaa fi dubartootaa keessatti miseensa ta'uun kan hirmaatan akkasumas namoota hawaasa dammaqsu jedhaman akka ta'e BBC'n namoota dubbiserraa fi ergaawwan garee watsaappii fi teelegiraamii gubbaa walii qoodaman irraa hubateera. Hooggantoonni aanaalee magaalaa Finfinnee sochii akkanaa irratti akka hirmaatan namni hooggansa aanaa keessa jiran akkasumas maddeen hooggansaa fi ogeessa koominikeeshinii ta'an 4 BBC'f ragaa ta'an. Hirmaannaa hooggantoonni aanaa miidiyaa hawaasummaa irratti taasisan kunis fedhii isaaniitiin qofa osoo hin taane itti fayyadamni miidiyaa hawaasummaa hooggantootallee akka ajandaatti qabamuudhaan gama hojii keessatti ni ilaalamaa jedhame. Waajjirri muummee paartii badhaadhinaa eebila bara 2024 keessa yaada barreeffamaa BBC'f kenneen akka ibsetti garuu caasaa paartichaa keessatti gurmaa'insa raayyaa miidiyaa jedhamu akka hin jirre ibseera. Paartichi maqaa fi fudhatamummaa mootummaa akkasumas aangawoota olaanoo karaa namtolcheen guddisuuf kaayyoo miidiyaa hawaasummaa idileerraa adda ta'een sochii addaa akka taasisu deebii kenneenis ibseera. Waajjirri muummee kun miidiyaa hawaasummaa gaarummaan fayyadamuudhaan miseensonni paartichaa akkaawuntii sobaa akka bananis ta'ee ergaawwan tokko tokko akka dabarsan tasan godhu jechuudhaan dhaabichi BBC'dhaaf deebii kenne. Hooggantoota olaanoo dhaabichaa keessaa tokko kan turan ministeerri duraanii obbo Taayyee Danda'aa garuu dhibba kana gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin akka dubbatanitti raayyaan miidiyaa yeroo ani waajjira paartii keessa tureyyuu ni jira jedhan. Kaayyoon isaa garuu obbolummaa dhugaa ijaarraa imaammata paartii keenyaa beeksisna karaa jedhuun ture booda garuu kaayyoo duraan hundaa irraatii maqee ida'amuu barsiifna jennee ture malee faaruu sobaa wal faarsuuf kan ijaarame hin turre jechuudhaan obbo Taayyee Danda'aa dubbate. Dabalataanis obbo Taayyee Danda'aa akka jedhetti osoman ani waajjira paartii keessa jiruuti karaa irraatii maqee namni nurratti ijaaramee nu cabsuu hin qabu yaada jedhurraa ka'uunis ijaaramuu himan. Raayyaa miidiyaa kana fayyadamuun nama isaan morme maqaa balleessuu seexana fakkeessanii ibsuutu ture hojiidha jedhamee waan jalqabee warra kana hojjetaniif ni kaffalama ture jechuudhaanis obbo Taayyee Danda'aa dubbatan. Barsiisonnii fi hojjettoonni fayyaa Itoophiyaa galiin isaanii xiqqaachaa dhufuu fi fedhiin ogummaa isaanii gadhiisuuf qaban dabaluu qorannoon mul'ise. Qorannoo haaraan dhaabbata gargaarsa idil-addunyaa Action Aid gaggeesse barsiisotaa fi hojjettoota fayyaa Itoophiyaa hedduun rakkoo diinagdee fi haala hojii hammaataa keessatti akka argaman mul'iseera. Qorannoo haaraan dhaabbata gargaarsa idil-addunyaa Action Aid gaggeesse barsiisotaa fi hojjettoota fayyaa Itoophiyaa hedduun rakkoo diinagdee fi haala hojii hammaataa keessatti akka argaman mul'ise. Gabaasa qorannoo Action Aid baase kun hanqinni maallaqaa seektara mootummaa Itoophiyaa keessatti dhiibbaa inni geessu ifatti mul'ise. Akka gabaasa kanaatti manneen barnootaa Itoophiyaa hanqina baajataa isaan mudateera. Waggoota 5 darbe keessatti baajatni manneen barnootaa parsantii 50 kan hir'ate yoo ta'u, rakkoon maallaqaa kun hanqinni meeshaalee barnootaa bu'uuraa bal'inaan akka uumamu kan taasise yoo ta'u, barsiisonni qorannoo kanarratti hirmaatan hundi hanqina meeshaalee mana barumsaa fi kitaabota barnootaa guddaan akka jiru himatan. Kanneen dhibbentaa 80 ol ta'an meeshaalee muraasa jiran waayiloota isaanii waliin qooddachuuf akka dirqamanis himan. Qorannoon kun akkasumas barsiisonni parsantii 91 haalli hojii hammaataa dhufu kan himan yoo ta'u, parsantii 96 immoo waggoota 3 haga 5 darban keessatti leenjii ogummaa tokkollee akka hin fudhanne himan. Dhiibbaa kanaan barsiisonni Itoophiyaa parsantii 91 ogummaa kana gadhiisuuf akka yaadan ibsan. Kan Itoophiyaa kun biyyoota qorannoon kun itti adeemsifame keessaas isa olaanaadha. Rakkoon kun damee fayyaa Itoophiyaa keessatti illee kan hammaate yoo ta'u, hojjettoonni fayyaa qorannoo kanarratti hirmaatan keessaa parsantii 95 hanqina meeshaalee yaalaa fi qorichaa yeroo dheeraa akka qaban himan. Tajaajilli fayyaa haadholii dameewwan dhiibbaa guddaan irra ga'e keessaa tokko yoo ta'u, ogeeyyiin fayyaa qorannoo kanaaf deebii kennan parsantiin 90 rakkoon kenniinsa tajaajilaallee akka jiru kaasan. Dhimmoota qorannoo kana keessatti akka rakkootti ka'an keessaa inni ijoon rakkoo maallaqaa yoo ta'u, hojjettoonni fayyaa qorannoo kanarratti hirmaatan hundi galiin isaanii gahaa akka hin taane ibsan.
Baay'ee kan nama yaaddessu immoo parsantii 75 galiin isaanii gad buusaatiin nyaata maatiin isaanii fudhatan hir'isuuf akka dirqamanis himan. Miidhaan sammuu fi miiraas mul'ateera. Deebii kennitoonni hundi sadarkaan dhiphina isaanii akka dabale kan himan yoo ta'u, 4 keessaa 3 hojii fi jireenya isaanii wal madaalchisanii eeguuf rakkachuu isaanii dubbatu. Carraa guddina ogummaa dhabuun yaaddoo guddaa kan biraa yoo ta'u, hojjettoonni fayyaa parsantii 100 leenjii akka hin arganne himan. Kanarraa kan ka'es parsantiin 65 kan ta'an ogummaa kana gadhiisuuf akka yaadaa jiranis ibsan. Qorannichi akka agarsiisutti sadarkaa biyyaatti Itoophiyaan baajata ishee keessaa parsantii 7.1 qofa fayyaaf, parsantii 23.01 immoo barnootaaf kan ramaddu yoo ta'u, lamaan isaanii iyyuu ulaagaalee sadarkaa idil addunyaatti gorfameen gadi bu'aadha. Akkasumas biyyattiin waggaatti tilmaamaan doolaara miliyoona 213.3 kan ta'u sababa gocha gibira waliin ta'uun kan dhabdu yoo ta'u, galii ishee keessaa gara parsantii 6 liqaa alaa kaffaluuf oolchiti. Ameerikaan mootummaan Itoophiyaa uummata ofii irratti haleellaa diroonii raawwachuu akka dhaabu gaafatte. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Masingaa mootummaan federaalaa Itoophiyaa uummata ofii irratti haleellaa diroonii raawwachuu hatattamaan akka dhaabu gaafatan furmaata akka mijeessus hubachiisan. Ambaasaaddarichi ergaa har'a caamsaa 23 bara 2025 karaa imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamuutiin dabarsaniin Itoophiyaan waggaa walitti bu'insaa kan biraa dabarsaa akka jirtu yaadachiisuun dhiibbaa inni uummata Itoophiyaa hunda irratti qabu xiinxaluun murteessaadha jedhan. Waldhabdee keessoo Itoophiyaa furmaata waaraa fiduu uummataaf xiyyeeffannoo laachuun akka barbaachisu kan eeran ambaasaaddarichi buqqaatonni biyya keessaa gara qe'eetti akka deebi'an, daa'imman mana barumsaa akka dhaqanii fi kunuunsa fayyaa akka argatan, akkasumas seera dhabummaa qabsoo hidhannootti da'eeffatee mul'atu dhaabsisuuf yeroo isaa amma ta'uu cimsanii hubachiisan. Gareen hidhattoota faannoo kaayyoo qabatamaa fi nagaa qabeessa ta'e qabatee akka dhiyeessu Ameerikaan ni gaafatti kan jedhan ambaasaaddar Masingaan waldhabdee Oromiyaa keessatti deemaa jiru furuuf waraanni bilisummaa Oromoo marii karaa nagaa dura eegalame itti fufsiisuutii qabaa jedhan. Ambaasaaddarichi dhumarrattis nagaa fi tasgabbii buusuuf yeroon isaa amma jechuun ergaa isaanii xumuran.